namoonni hanga amma hamstar keessan maayin godhaa jirtan marti keessanuu bagammaddan hamstar irratti wantoonni lama ammas update jechuudha. Yeroo dabre video kan isin hojjedhe irratti waa'ee skinii achievement garaagaraa fi akkasumas akkamiin akka furuu dandeessan waan hedduu waliin dubbanne turre guyyaa irraa jechuun ammoo Juulaay 8 irraa hanga 9 jidduutti jechuudha. Hamstar combat wantoota haaraa gadhiisee jira. Namni kamiyyuu amma maallaqa keessan withdraw godhuudhaaf yeroo muraasa qofaatu isin hafaa bootii keenya irratti wantoonni hedduun update ta'anii jirani. Isa airdrop joo kana yeroo fudhannu kallattumaan isa wantoota lama nuuf fidaa pointii fi akkasumas withdrawalidha. Pointii keessatti ammoo passive income, earn task, friend fi achievement, telegram subscription fi key yookaan ammoo qulfiilee dhuftee jira. Wanti focus irratti godhuu qabdan isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo dabre akkamitti akka taaskii garaagaraa furruu fi akkasumas achievement garaagaraa akkamitti akka furruu isiniif gadhiiseetin ture. Guyyaa irraa ammoo wantoonni ijoon update ta'an isaan kana jechuudha. Hanga dandeessanitti wanta kana irratti hojjechuu qabdu jechuudha. Osoo kanatti dabarree mee roadmap isaanii keessatti maaltu deemaa jira waliin haa ilaallu guys. As keessaa bu'uudhaan Chrome keenya ni seenna. Chrome keenya irratti kun roadmap isaanii keessatti wow guys wantoota hedduu finnee jira. March 2024 basic game mini update earn task kan jiru xumuramee jira. Inni April 2024 irratti ammoo referral system, LVL rating, daily reward fi kanneen kana fakkaatan haaraa dabalamaa deemaa jechuudha. Wantoonni hedduun dabalamanii jiran akkuma agartan kanatti jechuudha. Kan ammoo itti aanu achievement, implement, airdrop, taskii fi game platform fi kanneen kana fakkaatan hedduun ammas xumuramaa jira. Hanga applicationii isaaniitti jechuudha. Kun kan dhumaati jennee abdannaa guys Juulaay 2024 yookaan ammoo baatiiwwan itti aanu keessa abdiin guddaan kan jiru ammoo hamstar combat kallattumaan gara wallet keessanii dabarsuu qofa. Roadmap isaanii ammoo kunoo guutumaan guututti xumuramaa jira jechuudha. Wantoonni hangi hafan ammoo guyyaa takkatti ta'uu danda'a. Haala kanaan roadmap isaanii itti deemaa jirani. As keessaa boodaan mee karaa hamstar keenyatti yeroo deebinu kun akkuma agartan passive income kan jiru kanarratti yoo filattan passive income ammoo yeroo qabeenya keessan kallattumaan exchange gootanii gara crypto garaagaraatti itti fudhatanidha kun yeroo dhiyootti jechuudha. Inni itti aanu immoo earn taskiidha. Taskiiwwan gonkumaa hin dhiisinaadha guys. Taskii isaan kanan viidiyoo daawwachuu akkasumas wantoota mini game furuu fi akkasumas kanneen akka daily combo fi daily sifal mores kanneen kana fakkaatan furuu hin dagatinadha. Yeroo hedduu telegraama keessatti isiniif gadhiisaan jira osoo koinii keessan hin finne jechuudha. Telegraama kiyya linkii jala seentanii linkii description jala seentanii yookaan ammoo commentii jalqabaarraa ni argattu. Kallattumaan koodii kana yeroo irratti qabdan furuu dandeessanii. Inni itti aanu immoo friendidha. Hanga dandeessanitti saayiba keessan afeeruudha. Inni itti aanus achievementidha yookaan ammoo wanti achievementiin kun baay'ee murteessaadha. Yeroo darbee isiniif himeetiin jira. Achievement jechuun fakkeenyaaf koinii gizee biiliyoona dabartan achievementii guddaa yookaan ammoo lordii fi kanneen kana fakkaatanii dabartan jechuudha. Haala saniin itti fufuu qabdan koinii keessa walitti qabatanii wantoota profit per hour guddifachaa yeroon geessaa jirti waan ta'eef. Inni itti aanu immoo telegram subscriptionidha. Telegram isaanii follow godhuudhaan akkasumas wantoota garaagaraa isaan achi keessatti gadhiisan hordofuu fi inni itti aanu ammoo kiidha amma jechuudha. Amma haala kanaan wanta hedduu isiniif gadhiisaatiin jira. Kiin ammoo baay'ee murteessaadha yookaan ammoo qulfii kana walitti qabachuun hamstar kana keessatti withdraw godhachuudhaaf hedduu nama fayyada jechuudha guys. Kanaafuu namni kamiyyuu viidiyoo kana daawwachaa jirtan wantoota hanga kanatti itti jabaadhaan isiniin jaa laffaatii teessan guutumaan guututti gara maallaqatti yeroo gabaabatti ni jijjiirama. Wanti kun waan guddaa tahaa guys. Koiniin fakkeenyaaf akkuma gaafa notcoin jechuudha. Notcoin namni miiliyoona qaban gara 1000 takkaatti akkasitti gad xiqqaata. Kun ammoo isin yaadachisuu hin qabu jechuudha. Inni itti aanuu fi bareedaan ammoo guys isa withdraw joo kanaadha. Withdraw more opportunity will be available soon. Boom guys yeroo gabaabaa keessatti ammoo koinii keessan kallattumaan gara wallet keessanii ni dabarfattu jechuudha guys. Hanga ammaatti warreen maayin godhaa jirtan irra deebi'ee baga gammaddan isiniin jaa. Namoonni hamstar kana hojjechaa jirtan yeroo teessan muraasa irraa qooduudhaan akkasumas kallattumaan gara taaskii garaagaraa fi kanneen kana fakkaatanitti jabaadhaan isiniin jaa. Waan haaraa gara airdrop kanaa dhufan hunda wal beeksifna. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti guys nagaan tura.